ايدها بعد الحمام. صدق انا يعني مره دخلت عليها تنظف حمامها، تلاقي في كرسي الحمام بليفة الجسم حقتها. Madaabiin toona agartuu kutaa koo akka fedhe yoon godhe ani kutaan kun kutaa kan kootii dhimma isaa hin qabu jettanii warroonni yaaddan baay'ee keessantu jira jechuudha. Garuu haatuutii gola madaamii keessaa yeroo hojjennutti waan dirqama beekuu qabnudha. Asumarraan warri biyya keessan yaaddan warri magariisa biyya keessanii yaaddani asumarraan kottaa kecha bashannanaa isiniin jedha. Egaa ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa viidiyoo kana keessattuu amma ijoollee haaraa gara biyya arabaa deemtanii jechuudha. Inna gizee biyya arabaa deemnu manni tokko kutaa hirribaa qaba, tokko garuu hin qabu. Haa ta'uti garuu kutaa hirribaa keessatti nuti shinti beetii of danda'a, kutaa hirribaa of danda'aadha jechuudha biyyoota arabaa keessatti kan argannu mitire. Haa ta'u ani madaamin tokko kutaa kiyya hin seentu homaa hin agartu kutaa kiyyatti akka barbaadetti waan barbaadeen godha jettanii warri yaaddanii jechuudha. Adaraa keessan wanta kanneen irraa of eeggannoo godhadhaa jechuudha. Biyya arabaa jechuun waan xiqqaa yookaan waan salphaa miti. Innillee madaamin tun akkuma sagalee ishee jalqabaa irratti qarcam godhee sin dhageechisee kana maal jettee kaddaama tiyyaa hangan jibbuu fi hanga funyaan ishee qabadhu bira ga'ee jira. Baay'ee na jibbisiisti, baay'ee surna jette. Maaliif akkana jettee jedhamtee gaafa gaafatamtu sarraatanyaan tiyya shinti beetii yeroo seentutti harka ishee fincooftee kaatu harka ishee dhiqattu akkasumatti baatee too dhufti akkasumas immoo shinti beetii ishee hin qulqulleessitu ofii isheetiifis qulqullina mataa ishee hin eeggattu jette. Akkamitti akkana jettee echatti agarte jedhamtee gaafa gaafatamtu ani saamunaa harkaa bitee tanan aaddisi ofii kiyyaa shinti beetii ishee keessa ol kaa'ee fi ergan ol kaa'ee ka'ee garuu saamunaa kana itti deebi'ee yoo laalu akkuma ani ol kaa'e san malee bakka ani ol kaa'e sanii kaastee ittiin dhiqattee hin beektu. Kana jechuun immoo hin dhiqattuuf hin qulqulleessitu. Namni tokko qulqullina isaa eeggate kan jedhamu gaafa saamunaadhaan dhiqate ishii saamunaa of hin xussiistu waan ta'eef odoo bishaan of xussiifte dhiqatte jedhamee hin herreegamu. Isa bichaa miti. Saamunaa qaama ishii jisim saabuun jisim hattee tahaa hammaamaa tahaa jette sini galee saamunaa qaama isheetiin dhiqattullee shinti beet ishee anumatu seenitu godheefi. Ishiin garuu bakka sanii kaastee ittiin dhiqattee hin beektu shaaworillee hin galtu jette. Kanaafuu ani kaddaama qulqullina qabdu malee kaddaama ofii isheetii dhiqattee of qulqulleessitu malee kaddaama ofiifuu dhiqannaa mataa isheetuu hin dhiqanne mana kiyya gaafa hojjettu jaaratiin ijoollee kiyyatti fiduu dandeechi waan ta'eef ishee tana ofirraa gara biiroo geessee kaddaama biraan fudhadhaa jette madaamin tuni jechuudha. Inna kana bichaa miti ijoollee keenya jechuudha gola madaamii gaafa hojjennu maakkamti kutaa ishee seente isheen duuba akkamti seente jedhamtees gaafatamte erti madaamin tuni jennaani isheen gizee fooqii qulqulleessu gara fooqii ol baatu ani garuu kifilii ishii keessa seene nan ilaalaa. Kutaa ishee hagam akka qulqullina qabu nan ilaalaa. Kutaan ishii qulqullina hin qabu. Shinti beetiin ishii qulqullina hin qabu. Mana koo qulqulleessuun duratti of isheetiif qulqullina qabaachuu qabdi. Shinti beetiin ishee qulqullina qabaachuu qaba yookaan immoo anatti dhibee fidaa of isheeti shamaa keessa taa'aa na qulqulleessuu deemuun anas hin qulqulleessuu hin dandeechu sarraatanyaan akkana. Sarraatanyaan jechuun kan jalqaba of isheeti kutaa ishee eeggattu kutaa hirriba ishee eeggattuu fi kan of qulqulleessitu yoo ta'e manni kiyyas qulqullina qaba. Hojjechuu yoo baattu ishiin qulqullina qabaatte manni qixxee waan qulqullina qabaatuuti jetteerti madaamin tuni. Egaa keessatti yeroo laalanitti jechuudha obboloota koo wanti kun dhugaadha jechuudha. Maaliif jennaan fakkeenyaaf namni tokko ofii isaatii qulqullina mataasaa gaafa eeggate qulqullina isaa gaafa godhateedha jechuudha. Jireenyi mataasaa kan jiraachuu danda'u kan immoo namni kun qulqulluudha nutsuudha kan jedhamu gaafa ofii isaatii of qulqulleessuu eegalee qulqullina isaa eeggachuu eegale namni kun nutsuu namaati jedhama yookaan immoo qulqullina eeggate hin jedhamu jechuudha. Namni tokko qulqullina mataasaa osoo hin eeggatiin gola madaamii tokko keessaa ta'u mana ofii keessaa ta'u hojjechuun jalqaba qulqullina of eeggachuudha jechuudha. Ijoollee keenya jechuudha tokkoffaa irratti gola madaamii yeroo hojjennutti
amma ani gizeen araba jiru jechuudha ganama boroo yeroon hirribaa ka'etti algaa kiyyaa firaashii kiyyaa hawusaa kiyya akkuma kan isaanii jijjiiru san torbanitti nan jijjiirradha hawusaa laman qaba nan jijjiirradha jechuudha isa bichaa miti. Deebi'een ganama hirribaa yoon ka'u kutaa kiyya xaragee walawwalee meeshootaan karaarraa galgala waan dadhabe kaachuma daddarbusan hundumaa kakkaasee uffata kiyya miiccamuu qabu bakka tokko godhee bareechee shintibeetii koo bareecheen keessaa ba'a. Sababni isaa tasana duuba dhufinnuu laata yeroo baay'een arga jechuudha. Yeroon hojjedheetu waa fudhachuu kutaa kiyya dhaqu ijoollee madaamillee yeroo baay'ee deddeebiidhaan nan argee kutaa kiyyatti. Maaliif jennaan isaan nu fattashuu nu ilaaluu nu qoru jechuudha. Qormaata nu qoru qormaata kana gaafa dabarteedha biyya arabaatti kan milkaa'uu dandeessu jechuudha. Innaa kanaaf jechuudha kanani jechuu barbaade madaamiin toona nagartu mana gochuu hin dandeessu jettanii keessattuu kutaa keessan shintibeetii keessan qulqullina osoo hin qabaatin biraa hin deeminaa jechuudha. Kana fakkaata hordoftoota keenya kanarra kanaaf immoo maal jette takka ammoo sarraatinyaan kaddaaman mana koo jirtu jette kaddaaman mana koo jirtu amantaan ishee musliimaa erga musliima taate jedhee tanan sijjaadaa irratti sagadduun kenneefi ergin kenneef immoo anumatu dadachaasee too komadiinoo ishee keessa kaa'ee garuu isheen immoo guyyaa tokko sagaddee hin beektu maaliif saganne akkamitti ishee beekuu dandeeche kutaa isheetti sagaddi jennaan ani sijjaada sannatu dadachaasee kutaa ishee kaa'ee waan ta'eef ishiin ergan guyyaa sanitti bakka sanii kaastee hin beektu maaliif erga musliima taate maaf saganne jedha. Baay'izawwee kana kun anuyyuu ijoollee musliimaa wajjin hojjedhee hin jira ijoolleen musliimaa yaa kan sagadan jiru kan hin sagannes ni jiru jechuudha. Ijoolleen gaafa dadhaban hin dhiisu jechuudha kan ani waan an wajjin hojjedhee argeef garuu immoo madaamonni immoo erga amantaan keetiif keenya wal fakkaate maaf saganne anamma gise san amantaan koo kiristaana tsalootiin godhachuudha kutaa kiyya keessatti yeroo baay'ee na argiti jechuudha gizeen tsalootii gochaa jiru faanarra dhufti saniin booda maashallaa jettee na biraa deemti jechuudha. Inna hordoftoota keenya biyya ormaatitti xinniqqaaqee nu barbaachisa sirriitti of eeggannoo hojjettee milkaa'uuf achi takka mana habiibaa seentee dheengaddatana yoo dhageessanii jiraattan kaddaamantiya hin sagaddu hin salaattu waaqa isheetii fi maafi saganne jettee gaafannaan habiibaan maal jettee deebistee horii dhaggeeffattan maal rakkattee kan ati mana kee kan dhuftee fi hojiidhaaf malee sagaduufi miti sagaddee dhiistee kan cubbuu ofitti fidu ishiidha waan ta'eef waa'een kun immoo sirraa hin eeggamu jetteeni jechuudha. Kun immoo deebii sirriidha jedhee yaadaani inni biraa immoo jechuudha obboloota koo ani waan biraatii miti jechuudha waan biraa jechuufi miti kanan jedhe kutaa keessan ila age fedhe soo ta'e kutaa keessanii fi qulqullina mataa keessanii of hin gatina jechuudha biyya ormaatitti. Madaamonni sin jaalatan siniifis gaarii miti hojiin isaanii nama dadhabsiisa gaafa nama dadhabsiise immooyyuu kan isaaniitu hojjetanii yoo dhumate keenya haafu jenneetillee kan fudhannu jirra haa ta'u garuu jarri akkasitti nu hin jaalatanii nu ilaalanii siniin jira turtii gaarii siniif haa ta'u baay baay.